السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جبتوا دعوة تقنية جريجر تزنين جت السلام تانتين يدرون الرقات لقى بقرا كتاب بده كجرت مرت سنارة كم تزنين جنا أكاسي قد دعوة تقنية كالي جودو الدنيا يرى غابي نزين راكبا دعوة تقنية غابي أبا غابي جابت نزين راكبا غابي تنا أصو جرجرتني في دني وابرئيسو إنتانه هم نما ندقي فداتي غابي ديا نادي بسا يخاومو يادخيا خي أردفتوني الرباعي نافلتين خرا الرباعي أردفتوني غياناف جالتين خرسنين قر سمونا ما تندمي كفوسو إنتاني garuu sammuun xiyyaas hanga yaaduu hin deemu. Garuu immoo jecha namni si gorsa namni si gorserra hunda fudhattee itti fayyadama osoo hin taane hanga tokko fudhattee itti fayyadamta. Kanaaf har'a ogaaniin mana dhufoo leelloon mana jirtu silaa isiin guyyaa lamaaf mana dhuftee girgirii hanga dhuftee sanitti xayyaaraan saaruqa biyya keessa hartee kara dalagaa isii deebiti. Kanaafuu har'a mana kophattiin argadde numa deemti. Guyyaa hanga isiin mana ooltee deemtuus ni beeka. Jiddumaan asuma dhaamsisanii dhaama xiqqishoo qilleensa tokko hunda jira dhiifafaan naqamee dhiifama naa godha isiniin jecha gaafii gama gaafiitii yedda bara hamma dhumaa warra daawwateetu gaafii ani isin gaafachuu deemuu beeka. Gaafiin tiyya har'a gaafii hedduun qabu. Takka takkaan isin gaafadha. Takka takkaan isin gaafadha yoo lakkoofsi isin barbaachise lakkoofsatu isiniif hima. Yoo lakkoofsi isin hin barbaachifne barreessuun isin barbaachises isiniif himaati. Nafaan tura hamma dhuma viidiyoo warreen daawwatan koomentiin isin barreessitan fudhatama qaba. Hamma dhuma viidiyoo keenya warreen hin daawwatin koomentiin inni barreessu maal fudhatama qaba maal jenna. Daawwattoota keenya yeroo hedduu irra deddeebinee isin gorsaa turre. Abboota fi gaasilee geeffachuu jiraate himii jetteellee narraa hin jarjarin. Himuun guyyaas waan afaan qabne. Kanaaf daawwattoota keenya kanaaf dhiifama naa godha isin jechaa duufafa na qabee isin himeetiin jira takkara lama. Waa'ee duufafa kiyyaa hin tuqinaa ammoo. Duufafa kiyya hin tuqinaa. Anuun tuyne kanaaf roobaa haalaan jira qilleensaa tanaaf duufamni sa'aata ammaa tana sinaanne isa maaliif lafaa oowwaa fi waan adda addaa diqeenni ajooyitii majaariin lafarra yaatii majaarii warreen biyya arabaa jiru majaarii numa beekaati. Itoophiyaatti akkasii awwaalanii tana cufanii taanit dabarsanii miti. Ni beeytan maal bira qoteetiin jiresi. Kanaafuu daawwattoota keenya gaafiin inni isinirraa qabu gaafiin takka lama sadii hanga gaafii shanii takka tana hundaa'u takka takkaan deebisaadhaati. Nama viidiyoo hanga dhumaa ilaalee adda baafateetu yaada bareedaa barreessaa isiniin jedhe. Namni ammoo yaada barreessuu hin beekne yookaan kaan ammoo afaan qubee afaan Oromoo katabuu hin dandeenye yookiin barreessuu hin dandeenye maal gootan? Laayikuma tana koomentii jala guutaa. Kun ammoo onnuma bichaa guutaa. Ammoo warreen barreeffama dubbatu barreessuu dandeessan jechuu barbaadeeti. Warreen barreeffama namaaf dubbatu barreessuu hin dandeenye immoo laayikuma tana achi jala koomentii barreessan san waan akkanaa sallaa. Beekamsi akkanumaa miti waan akkana ol jettu san ol laaltu tasamitti ol garagaltu san achi jala dammeessa. Warreen ammoo barreeffama afaan Oromoo qubee afaan Oromoo barreessuu dandeessa. Gaafii ani isin gaafadhe deebisa. Kan barreessuun beeynes nama isin bira jiru kannaati. Akkana jiinaa barreessi jaa. Maaliif jennaan irra guddaan Oromoon ta'an hin beeka. Baadiyyaa jiraatan tarii manni barumsaa ollaa san hin jiru. Tarii ni jira osoo isin eeloo itti qicuu manni barumsaa isii dabra. Tuun osoo marqaa itti harkiftuu marqaa warri godhi jeeni shuuroo jechuudha. Osoo gootu warreen akka naannoo baadiyyaatti naasoo jira. Anis baadiyyuma daladheetiin guyyaa lamaaf ol siqee magaalaa seene guyyaa lamaaf. Hangasitti guyyaa lamaan san mana barumsaa dhaqee baradhe. Kanaafuu anis baadiyyuma jechuu barbaadeeti karaa gabaabatti isin ibsu fedheeti. Gama gaafiitii yedda bara warreen barreessuu hin beekne namas bira jiru naa barreessi jaadhaan isin hin jee. Ani isin laalutti hin jiru. Ani isin laalullee osumaan beekuutiin isin dhiisa. Osumaan beekuutiin ati barreessuun beektu miicciyoo si achi teessu sana si barreessee osumaan beekuu calja'a. Egaa dhugaa maa walitti himne? Dhugaa walitti himna. Har'a keessattuu irra guddaa maaliif dhufe gaafumaan qabu san irratti keessatti hordoftoota keenya kanaas ni bashannansiisaa. Haati manaa tiyyaa girgirillee gootu yookiin kaan ammoo leelloo hamaal girgirillee hanga feete yoo goote ani immoo qalbii tiyya if fooyyeessuun qaba. Karaa isiitii yaa'ii na dhufe
yookiin kaan ammoo wallaba kiyyaa kasiitiif gattuun qabuun ani ilma dhiiraa tokko ilma dhiirarraa obsaa barbaachisa waan jaamuutu sammuu xiyya keessatti yaadamaa jira yookaan ammoo wanta sammuun xiyya yaadu jirtu kana gadda yaadaan jiru ani ammallee shabaaba ganaa jechuudha asii achitti tafeete san akkaaniin fuudhee bulchuu abdiin firraa qaba. Kanaafuu daawwattoota keenya boonuudhaaf yookiin kaan harakaa tokko dhoofu yaamti dhugaa jirtu san bichaan haasaa. Ani ifa faarsuu fi kana kanaas hin beeku. Maaliif yeroo irra jirtu beekuun barbaachisaadha jechuu barbaadeeti. Kanaafuu yeroo fayyadamna. Gama gaafii teenyatti achi dabruudhaaf tokko jennee jirra. Kanaafuu daawwattoota keenya tokko irratti wanni isin gaafachuu barbaadu. Warreen fuudhii fannis fuudhii jettan lakkoofsa tokko achi jalatti hoddommeessa. Warreen hin fuudhinii leelluma tana tanuma duraa wajji jirtu tana bulchii tanuma obsaa wajji jiraadhu jettan lakkoofsa lama achi na tarreessa. Warreen ammoo kanarratti waa'ee leelluu irratti gaafii isiniif hin babal'isuu wanni hin barbaadeef warreen ammoo hiikii dhiisii jettan akkam gootan seeta warreen dhiisii jettan dhiisii tanarrattis waa hedduu jira gaafiin as keessa gaafii hedduu as keessa jira hiikii ammatti yeroo ammaa tanatti warreen jettan sadi barreessa warreen ammoo ni isin hiikin walitti isin deebiin hanga isin dhaltu afadhuuti sababa ilmoo garaa qabduu kanaafi akkanatti jijjiirama namni yeroo garaa qabu gariin ka jijjiiramuu jira warreen jettan afur achi jala naa kaya afur hakkanaa kan afur yaana obbo dhibba takka yoo naa keessa nama fakkeenyaaf meeqa naata tiriliyeena meeqa khalaas atti qoottanna tiriliyeena meeqa maallaqa guddaa afur lakkoofsa afur jechuun afur hogguma dhibba takka keessan afurii tana hogguu dhibba takka yoo keessan tiriliyeena meeqa khalaasanii walumaa galattu afurii tana hoggaa hoddommeessitan tujjaara Itoophiyaa la Afrikaan godha yaadni isaanii Itoophiyaan xiqqoodha Afrikaa guutuu meef tujjaara Afrikaa guutuu haa isinii haa ta'u jechuun yoon tujjaara isinii ta'es baran arjaadhaan nama qorqotaa miti maal nama fuularraa huni beektan qabbuleeyyiin kiyyaan hawwayin isinii kijibaa daawwattoota kiyyaan isinitti wayi ayan isiniin sobuka jechuun Oromoodhaa misa way tujjaara Itoophiyaati miti tujjaara Afrikaa ta'e yookaan pirezidaantii Afrikaa jedhanii way yaada qaboo maali waan birallee dadhabu karaa salphaaniin haajaa isin barbaadan gargaarsan isin bira dhaabbachuudhaan dhimma keessan san isiniif galmaan ga'a rabbii wajji waan jiru isiniif qabeetiin jiraati afurii san achilee naaf taphaatee jala naa kutaa hordoftoota kiyyaa ay hogguu dhibbaa afurii barreessanii immoo maallaqa laafee Itoophiyaa guutuun yoo maallaqa san waliin buuftee hin ga'u jechuun isin ilaal sababa jaabi sa'a torba jidduutti akkasii ol na kaasaa daawwattoota kiyya haa ol nama kaasu rabbuma maal taatan qoy. Kanaafuu har'a har tokkoon isin bashannansiisuuf har tokkoonis sammuu tiyya bu'aartii kennuufi boqonnaa sammuu tiyyaa kennuufi isin wajjin haasa'uudhaan dhufe daawwattoota keenya kanaaf gama waa'ee jireenya keenyatti yeroo as deebinu isin bashannansiisee ammas kofaltee qofaan dhiisin kofalteetuma qofaaf yookaan viidiyoo tana laalteetuma bichaa dhiisuu osoo hin taane laayik bakka jettu san harkaan qabachaa daawwattoota keenya qabadhaa lola dagamanaa jirtu tana tokko laayik tana tokko warri sabskiraayibii godhinis meerra sabskiraayibii godhata akka sabskiraayibii isin hin kadhanne bakka sabskiraayibii jettu san tuqaame ni nusaan an caljeetiin taa beekadhaa caljeetiin taa nanga bakka san tuyitanii wallaahi way hini mugaa maaliin dubbadaren dubbadhu sabskiraayibiin goone ustee taa'u jirta ati mee ustee akka sabskiraayibiin godhin emala osoo hin bananne akkamiin viidiyoo daawwatta sabskiraayib kana ma godhuu hin dandeenye hayyaa lagaa walitti hin taphannu waliin sobnu kaa Oromoo akkanumatti wal sobuun maal taatan
tuqi bakka san way subscribe irratti akkana subscribe kana isin kadhachuu jira subscribe godha way hano ati hatto ite galatomi inni usee taa'u kunoo istii dalaguun abotu ka abule so rabbi sodaadhu way subscribe godhu waan nama dhibu hayye gooteemi kanneen yuutuuba qabdu yuutuuba guddaa sheer namaa godhuu danda'uu qabdu sheer godhi bakka sheer jirtu san kanneen hin qabne immoo ofirraa dhiisaa hin dararinaadha isinirra laalu kanaaf daawwattoota keenya hayyee koomentiin barreessinis barreessa garuu viidiyoo hanga dhumaa ilaaltan malee hin barreessinaan jee warreen bakkaan amma jiru bakkaan jecha amma dubbachuu jiru kanarra barreessitan galatooma Oromooti jeesiniin jaalladha ahibbako I love you all ingiliffaa tokkochuma kanaan beeka tokko maal jedhanii natti himansi mucaa tokko kalee naa himee taankii ta lolaa sanii mala ta dirree lolaatti hin dhaqansan isiidhaa rabbi lola nurraa qabu kanaafuu akka arabitti shukran jennaa akka afaan Oromoo galatoomidha akka afaan Amaaranyatti maali akka Amaaranyatti amata gilaabu jaanii moosiyaa amasa kinaallo naasiree isaa amata osoo niin dubbii sana afaan hin fixanne annaa galuuti ta'ee jira bakka sanii mee achi jala naa barreessa galatoomee jechuun akka Habashiitti waan akka afaan Amaaraatti maal jechuudha ansin gillisaano fakkaatun jechuun tun nama tumuu jechuudha anjuula dogoggora ansin gillisaanoon rakkoodha ansin tuma jechuudha akkatti laa dhiise hagaan adda baafadhuun ju'an gaafaan adda baafadheen dubbadha kanaafuu kabajamtootaa fi daawwattoota keenya viidiyoo guyyaa irraa daawwatan kanatti namni hundiillee itti bu'aaruu baatu namni tokko an gammachuu qabaachuu kiyya kanaaf waan biraa fitiifillee ta'uu baatu gammachuu qabaachuu kiyya kanaaf ni gammadda na wajjin jeetuma yaada maaliif wanti gaddaa tokkollee yoo si dhufe osuma gadda qabdu obsaan dabarsi osuma gammachuu qabdu osuma hiraa harka isi jirtuutis wal qixxeessi ilaali gammachuu qabaattus hiraa harka qabaattus maali parsantaa tana 80 yeroo gammachuu qabaattus akka namaa gaddi kunis namoota ni dhufaa itti yaati maaliif jennaan ati nama addunyaa gubbaa jiru duunee jannata rabbii yoo nu weere dhugaadha rakkoon sanboota hin jirtu jennee amanna akka nama kanaa miti yoon hin bakka tanatti dogoggora jaa barreessaa jalatti daawwattoota kiyya ammaas oduu tiyya hin fitanne oduun tiyya akkuma itti fuftetti jirti kanaaf daawwattoota keenya narraas hin laalinaa dhiifama yeroo takka tokko jee ani ilma namaati guyyaan irraa kun kakaleetii miti guyyaan kalee harraatii miti guyyaan irraa kabaruutii miti kabaruu guyyaa irraatii miti kabaruu sunis ka iftaanii miti iftaan kabaruutii miti kanaaf jecha kiyyam hubattan jeetii yaada Oromoon teenya matumarra tuttuquu fi barbaaddigaa isiniin beekame dubbii akkana addaan baranii duraan kaayaniiti akka lukkuu fi qicanii facaasanitti wayii isinii facaasuun barbaachiftu ijaanoo walii jennaan waliif galla anaaf gala kanatti akka akkas taatan kanaaf daawwattoota kiyyaa wanni akkana jeef gisee gadda qabdus akka gammachuun dhuftu beekee gisee gammachuu qabdus akka wanni hundi khalaas ati jireenya addunyaa kana beekaa jiraadhu waan si mudatuu fi waan si mudannes osuma beeytu jiraachuu irra caala kanumaan dhaamsi kiyyaas ammaas akkuma itti fufatti jira ibsaas bira dhaabbachuu hin daganne viidiyoo keessatti illee mul'achuu baadhu cinaan dhaabbachaa jira warreen ibsaa dhiiftee akkamitti ati ibsaa dachaasii wajjin bira dhaabbattu jettaniis asumaan ibsaa san jalaa hin hafne hin irraanfanne ani miilaaniin irra guddaa kaameraadhaan osoo hin taane miilaaniin barbaadutti jira kanaaf kabajamtootaa fi daawwattoota kiyya hammaan viidiyoo biraa qabadhee isinii dhufutti assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu qaqqaalii wal ilmaan Oromoo nagannaa jiraadha.